dubbachuun dirqamaa waa'ee haadha faatee arra booyuu turte hirrii barraa kaatee nandoo isinaa maaloo naa himaa waan taate jechuudhaan dhagee daabboon sii gabbaatee aybeellamillee waashawillee aybeellamillee normaal no haadha faatee tiyya kunsi qofaa miti hunda guutuu biyya waggaa tokko keessa daabboo meeqa garree garuu tamboon iyyee keessa siin agarree aybeellamillee. Dhugaan isiniin jedhee viidiyoon kun har'a TikTok irra kaata. Egaa gaafa salphinni keessan dhufee akkanatti kan faaruu isinii baasuu baay'eetu jira. Gaafa gadda keessanii, gaafa rakkinaa, gaafa salphinaa kan akkanatti sirbu kan akkanatti isinirratti taasa'u baay'eetu jira. Garuu gaarummaa keessanii kan isinirratti taasa'u hin jiru jechuudha. Isa dhugaa dubbachuuf gaarummaa namni kun akkana namni kun gaarii akkanaati namni isiniin jedhu hin jiru jechuudha. Yaa haadha faatee guyyaa har'aa kana onlaayinii irra fiffiiga wanni ta'e innis kan dhufe hiriyaa irratti hiriyaa qaba jettanii yeroo tokko namaan mari'attu barichi immoo bara siistamaa wal hidhe waan ta'eef baay'ee horsadha isa dhiisati haadha manaaf abbaa manaa keessan keessattuu yeroo tokko siniin horsa dhugaa dubbachuufan yeroo tokko anamma jechuudha አይታወቅማ ሰው በጣም ሚላንጪ ቤክቱ ዮኪን ቦፋ ቤክቱ ቦፍኒ በርደገለ ከሰሰጠ ጪሰ ጠቅ ጎኤ ጊዜ tokko si ciniina sanarra kan itti dhiphatu kan itti rakkatu kan madaa'u kan mala'u kan mante endeemu si jechuudha millaanchinis tas waan gaarii si hojjetu sitti fakkaata garuu si mura kan dhiigesi kan madaa sana ganaa qorfatu si kan yoo saamunaan si dhukkubu si jechuudha si galee amma hiriyaan tokkos akkasi baay'ee nama fayyadu baay'ee gaarii fakkaatee kan siistama sitti malu baay'eetu jira jechuudha እንደው sadii kana haadha mana abbaan mana siistama walirratti uumaa jiru kaameeraa dhoksaan mana keessa kaa'u si dubbisu waa tokko mana godhanii si dubbisu የሆነ innuu si dhiphisaa jira amma mana kee keessatti yeroo tokko firii ta'uuf of goota jechuudha firii ta'uuf kaateen of qabda jechuudha so haadha faatee kan salphise kaameeraadha kaameeraa hiriyaan gara Dubaayin deema jechaa turte hiriyaa kanatu kaameeraa dhoksaadhaan kaameeraa dhoksaa kan qabadha kan sagaleen kingala kan ali qabadha ben ali qabadha kan akka duraanitti ben sagalee koo dhageenya fiigee dhufee dhokadhee waraaba jedheen ka'eeyyuu sammuun harkaa fuudha waan naasa'uyyuu kanaafi namnumti mistiraan seeran beeku kaameeraa kaa'ee egaa qaamni ishii qullaan gadi bahee jedhama qaamni ishii qullaan gadi bahu waan addaa waan amma kana nama dinqisiisu waan amma kana sirba namaa baasisu hin qabu garuu diinni keessan akkatti shubbisu laala gaafa wanti ta'e keessan hir'ate gaafa wanti ta'e tokko mudaan isin irratti argame ilaalaa diinni maali akkasin godhu jechuudha kanaafi egaa kaameeraan dhoksaa gadi bahee kan kaa'e gooddanyaa yookiin nama ishiin mistira yookiin nama hiriyaa gaariidha jettutu kaameeraa sana dhoksaan kaa'ee booda gadi baasee hiriyaa ishiitiin hergee hiriyaa ishii dhiiratti ergame hiriyaan ishii dhiiraa sun gadi dhiise jechuudha jechuun namni itti dhiyaatu hiriyaa kamuu haa ta'u sakaan mistira darbineen hin dubbannu anyways akkasi ani maal dubbachuu barbaade nama sila ishii gadi bahee yookiin sila warri ittiin sirbanii miti isin mataa keessan gola jirtanii fi yeroo jirtan waan keessa jirtan keessatti of eeggannu waan gootan tokko jabeessitanii of eeguu qabdu namni tokko dhugaa dubbachuuf maaf akka malee kilgo'ee na jaalate yoo jettan gaafii isinitti himuu qaba yeroo haala isinii mijeessu sana of to'achuu qabdu nama siistamanyaa yoo taatan immoo yeroo kanatti kan kaameeraa isin jira moo mana kana keessa kaameeraan hin jiru jedhu appilikeeshiniin jira waan ta'eef hilder kaameeraa kan jedhu jira sarchi godhaa baasaa mana shakkii dhaqxan yookiin akka tasaa si waaman tokko yookiin iddoo tokkotti si waaman tokko maal gootu seetanii kaameeraa sana appilikeeshinii sana saaqxu manuma sana yeroo seentan teessanii akka nama yoo tokkotti saaqxu sagaleen akka ambulaansii wayiiti wanti ishii kaameeraan dhoksaas haa ta'u kamuu haa ta'u kaameeraan jira yoo ta'e jechuudha
yeroo sana yoo hiyyite sagalee wii jettu wayii jira taanan yoo mana sana keessa kaameeraan jira garuu xiyya akka libbi qirxi kallattii kaameeraan jiru sin geessuuf deema isa zoortanii barbaaduu dhiiftan sagaleen sun mana sana keessa uumamnaan kaameeraan dhoksaa yookiin kaameeraan jira waan ta'eef isaan of eegaa yeroo baay'ee for example iddoo kanatti adda sarpiraasii godha jedhee jettanii akka tasaa waan addaa wayiiti mana haaraa yeroo dhaqxan nama teeknooloojiidhaan fagaate yoo ta'e jechuudha. Nama haaloon yookiin immoo abbaan manaa jirame abbaan manaa tokko tokko yoo haaloo isin bahe yoo duraan ishi jettanii diddanii karaa nama wayii wal beekaniin haaloo isin baha. Namni sun anatti dhiyaate sirriitti soo dhiyaate nama sanatti soo dhiyaate ati nama sanatti sirriitti of gatuu hin qabdu. Nama isatti dhiyaatu anatti asitti dhiyaate isatti dhiyaatu tokko of gatuu hin qabdu. Kana jechuun gidduu kana deemee hojii hojjetu qaba gaarii. Innaan afaaxee kana kaameeraa kanatu salphisee kaameeraa dhoksaan ol kaa'ame kana yaa horiyaadhumatu jala deebi'ee kan godhe jedhama kaasa'amutti anyway sanamma kan shiyaasa otoo hin taane obboloonni koo yeroo tokko yeroo hundumaa namni maas na jaalatee jedhaas yeroo tokko namni maakil godhee na waamee har'a nafi hin dhuftu malee nama siniin jedhe tokko fa'i shakkuu qabdu lammaffaa bilbila kaameeraa yoo ofirraa qabaattan eenyu keessanuu appilikeeshinii kaameeraa dhoksaa isin baasu ni beektu Hilton kaameeraa kan jedhu tokko anillee itti fayyadamaa ture waan ta'eef kaameeraa sanallee fayyadamuu dandeessu nama abbaa isinitti dhiyaattan gidduu kana isin faana deemu yookiin fakkeenya abbaa manaa yoo taatan haadha manaa ergi walitti bu'iinsi gidduu kana jira garuu namni tokko gidduu keessan lachuu achis asis kan dhufu yoo jiraate nama sana irraa sirriitti xiqqoof eeggachaa deemuu qabdu gaariidhuma fakkaatee kan isinitti siqu gaariidhumas isin yaa ta'u garuu karaa ta'een bitamee au anaaf jigaa au nama sanaaf jiga gaafa tokko deemee jechuudha birriif jecha kanaaf irraa of to'achuu qabdu egaa ishii kan godhe kanumaadha hiriyaadhuma karaa ishiitiin karaa hiriyaatitti bitame kan jedhamudha kaameeraa dhoksaati ishiin hin beektu lammaffaa kaameeraa sana erga buufattanii maal gootu seetanii bilbila keessanii waayifaa isin hin gaafatu mana nama har'a dhuftu malee isin hin jedhu tokko yookiin immoo mana lopheen keessatti sinooree nama kil godhee baay'ee sin jibbu yookiin sin jaalatu tokko mana seentanii appilikeeshinii sana tuqxu yaada hiyyaa akka ambulaansitti waan ta'eef akka kaameeraan jiru yoo bartan waan tokko irraa of to'attu jechuudha. For example an amma yeroon biyya hambaa jiru sinitti mira appilikeeshinii sana fayyadameera manaan hojjechaa ture kaameeraatu jira dhoksaa ishii xiqqoo jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kifilii tokkotti swiichii keessatti hojjetanii iddoo tokko immoo waayifaayitti hojjetan jechuudha waayifaayi wajjin. So gaafa tokko ofiin gizee hundaa jira alaasa jedhu yaada kaameeraa isa guddaa ta'uu hin taane ishii dhoksa yeroo baay'ee ani kan yaadu ampuulota keessatti galchuu minaamina isa jedhuun barbaada qaawaa jiru minaamina sirriittan barbaada nan beeka. So gaaf tokko garaa kutadheen appilikeeshinicha buusee ka'een gochuun qaba jedhee dhaqee jechuudha gaafa tokkollee isiniif haasa'eera. Dhaqeetan ka'ee ol seene jechuudha. Asumaan balbala ol seene saaloonii dursee lamatu jira. Isaanan seenee hin jiru. Isa tokkos nan seenee hin jiru. Ammas garas fagaatee iddoon uffata tokko saaloonii guddaadha garuu waan baay'eetu achi keessa jira. Nan seenee hin jiru. Kifilli daa'imaa lakkuu lama keessa bulanii nan seenee hin jiru. Kifilli garanaa immoo ol seentu balbala asiin achiin jira waan ta'eef isatu asiin kifiliin gurbaan dhiiraa hangafni ciisutu jira. Yerumaan isa seenu ilaa eessatti galchan komadiina uffataa bukkeetti galchan algan as jira fiillafiiti komadiinoon achi algan asii komadiinoon asii asiin minaamin mastaa'otiin jira waan ta'eef innuman balbala seenee xiqqoo achi gafaa jedhu gar komadiinoo sanatti naqaabe jechuudha xiyyi akka ambulaansitu jedha akka onnee dhaannaatti immoo akkanatti kallattii sanatti singeessa diiminaan kallattii diiminaatiin jechuudha karaa kaameeraan jiru sana. Okay jedheen bayachiyyuu achii bayeen ammas kifileen talaa seenee hin jiru hin iyyine maaliif intalli of gatteeti yeroo tokko gaajii wanti ji'aatti dhufaa tasa dhiqattee achii baatii yookiin mana kifilii keessatti baafatti I don't know shamarree mitire yeroo tokko kanatti radda baafattee xutumaa jaa baafatti waan ta'eef qullaashii ta'u so achiin dhiiseen immoo bayee kifilii isaanii seene
yeroo seenu gana akkam balbala seenee jedhee inni kun suruma gana as na bukkee jira balbalumatti jateet waayifaayi girgiddaatti sakka'an achiin yeroo baay'ee immoo nan laala kaameraan kun kan agarsiiftu diimina wayii minaaminas waan jedhaniif waayifaayiin xaqqettee magariisa agarsiifti garuu sun diiman qaxxee dhaabata gisee hundaa achiinan duubatti deebi'eetan of jabeessee ol seenee amma yeroo massenee asumatti xiyyanatti dhaabe bilbila koorraa jechuudha bilbila kootiin argee achiinan achi keessa seennan didees sagaleen fagaachaa deeme jechuudha maaliif kaameraan balbala irra jira achi yoo deemtan sagaleen hin baay'ata maaliif seetanii balbala irra maagalchan seetan haalgan iddoo kana jira komodiinoon uffataa achi jira shintibeetiin achi jira waan ta'eef mastaawotiidha shintibeetiin kan komodiinoo uffataa inni shintibeetii keessaa goota wayii kan uffataatti sin agarsiisa isa sin waraabaa jechuudha kanaaf asii achi galchan karaa kana qixxee waayifaayi sanaan soofatu jira jechuudha so hunduma kontirool godhanni kifilii isaanii surumaayyuu jechuudha kanaaf isa lamaan baradhee kaameraa iddoo lama jiraachuu bareetan kifilii kooseeni kifilii uffatatti tokko nuti xinnannaan iddoo kanatti tokko seette saaloonii guddaa gamatti na ciisifte garuu asuma bullaaniif intalli algaa wal yaabbatu jira ani dhiisee lafan ciisa intalli dakaa takkan buutii takkan kaatinnaa sana algan shiboo waan taateef nurgufamti desnan jedhu lafan ciisaan achiinan gaafa tokko kaadhee dhaqemmoo achi innaan dhaqunnaan ta'e iniyya inuman deeme inuman dhaqe eessaan arge iddoo sokkeetti kaawuyyaatti sakka'u achii yannaan itti qabe xiyyachiin itti qaba garuu hijjisaa heessa akka ta'e natti mul'atu bakka umtuu wanti biraan jiru iddoo kaawuyyaa san sokkeettiitu jira sokkeettiin kaawuyyaatti sakka'utu jira garanni kan shintibeetii jira suwiichiin kan cufnu jira sokkeettiin kan chaarjariitti goonu jira baay'eetu jira garuu inni kun iddoo kaawuyyaa deeme iddoo shaaworis miti iddoo maalis miti iddoo manaan kaawuyyaa lakka achi as waan nuti goonu gaanu laala jechuudha achi as innaa seennu waan fuunee ol seennu kifilii keenya waan baafnee baanu maal achi as nu waraaba seeraan jechuudha teenyee waan waasuuf nullee toroggomatan yoo nama wal afaan walii eenyu ta'e jechuudha toroggomachuudhaan danda'ama kunis siistama akkanaas hin qabu jechuudha waan taasoftu sana afaan ofii isaaniitii arabiffatti hiikkachuu danda'u jechuudha achillee jira jechuudha sana booda isa kifilii kootillee nanna'e maaliif seetanii qanii baay'ee dhugaa dubbachuuf anamma isum dhugumaan dubbadha jechuudha anamma gaaftiin of gatee charchinnaa kadhadhaadhaan akkanatti iskiriinii qabaadhaan akkanatti hammadheellee kadhadhu jira gaaftiin an shaaworii dhiqadhee mana keenya was kanaasitti achi saksakee gaafa fooxannarraa bu'u jira dhugaa waaqa Israa'el kifilii keenya gaafti fooxaa asitti marattu suuqattu yoo beektan malee hin ta'u marattani እግዚአብሔርን gaafti fooxaa mulu narraa bu'u jira waan fantaa godhan kan mallagate gatiitti nyaatan birrii qabdii yoo kana nu kaffalte malee gasi dhiibnan jedhan nan beekan nan doorsisan kuni jira jechuudha inni kifilii xiqqoo nama horsa namni firii ta'a mannaa dadhabdee dhattee miiccattee innaa dibattu tafool qabdee I don't know inni kifilii keenya keessa hin jira sana booda garuu kifilii biraa nu ijaaranii jechuudha isa immoo dhiisanii kiristu fageessanii nu ijaaranii ani sanarra cheekisin goone ani eddaan kaameraa jiraachuu baree isa kifilii kootis dhiqadheen shaaworii keessatti shaaworii keessa jiraate maal lagalcheen waa doo'atatanii nama naa gabbaan achumatti surumaayyuu kaawwadhee ba'an surree qumxaa keedhee shurraabii akkasumatti jiidhaadhaan kaawwadhee as ba'aa jechuudha yeroo baay'ee ergaan kifilii keessas baree jechuudha kanaaf kan kun jira waan ta'eef shamarrani biyya hambaa bichaa miti biyya keenya siistam nama dhufee hatta haadha manaaf abbaa manaa ta'anillee namnuuf sodaachaa dhufe waan ta'eef hiriyaa yeroo si ganee kommeen araaramnaa siin jedha beekaa lallaafaa ta'ee waa tokko sirratti hojjechuu fi ati laphee jaalalaa qabaatti waa tarii bakka hin beekamu kanaaf jabeessaati of qabaa siniin jedha oduu haawokii mucaarratti haasa'uu barbaadee miti kan hin dhufe mucaa gadi ba'es qaamuma waan nama sodaachisuu hin qabu tokko qaama jechuun gooltichi innarra dhalatee addunyaarra jiru muluuni innarra mootummaa ta'ee kan naannoo ta'e kan Oromiyaa ta'e kan Itoophiyaa ta'e mootummaan bulchaan
itti gaafatamaan eenyuchi abbaan qabeenyaa kun sheekiin kun qeesiin kun paastariin kun muluuni achiin kutee ba'e waan biraamaan qabu mormaan dura ba'ee suruma miillan dura gaffa'ee tumbaane mataadhaan ba'ee suruma gaditti gombifame isa kanan sodaatina garuu yaraadhaan wanta hafuura gadhiidhaan yoo kaameraan isin baase isa kanatu isin qaanessa malee tasatoo algoota nuti uffata baafattanii tasatoo maal jettanii too ciistanii riba keessa bahuuf gattanii yookiin immoo abbaa manaa gaarii jettanii ottamantaan inni summii isin ta'e faana hoo ba'e amanatiin galchuu ana toona ta'e amanat maaliif seetan ምንድን ነው ሌላ ምንም ነገር እኔማ ዋኒት ቃና ማለን ቀብ ጋፋ ልቡነት ዱፍተ ሰና ከን ወርጋፈተ ሳቀተችን አሊሃና አባ ፌንን ላላና እንደው ማዋን ማከናዋን ኦፌኙ ጀኑ ማን ቀቡ ወረዳም ባኤ ቪዲዮ ገዲ ኢሳን አርጋ ጅርቱ ዶብራት ከራፉኛን ዳላታን ጅራኒ ከሩማ ሰናባው ማን መተሰልበተ ማን መተቃኖፍተን ተኮሌን ቀቡ ጋሩ ጥንቃቄ ካንጎዛኒ namni tokko afuuronni tokko hinjiru dubarri tokko afuuran taaneen guutamanii waan meeqan kan gadhiisanii malee abbaa manaa kee ta'ee sun dhugumaa ta'ee too beektu yoo gadi siqiise akkas godhe ilaan mana ishii gaatan galcheen si jammar abbaa manaa namni shafaffanatee wajjin hin jiraatu waan ta'eef qaama tokko kan jedhamu hiikaa qaba karaa macaafa qulqulluuti garuu ormi yoo sitti fayyadamu barbaade of eeggadhu atoo fi keeti yoo of waraabdee otoo beektu of eeggadhu isatu sitti sirrii miti jechuudha. Kanan isinin jedha sagalee isinitti guddisee like share gochuun dagatina. Ishee irratti haasa'uun dhufnee akka of eegdaniif fakkeenyaa kana fudhachuu qabdu isa jedhuufani hiriyaa har'ammoo baay'ee nama sin jaalatu fa'itti of hin gatina.